Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota sagantaa Fatwaa Afaan Oromoo. Hayyama Rabbiitiin sagantaa soomanaa kutaa torbaffaadhaan walitti deebinee jirra. Gaafii jalqabaa akkana jetti. Soomana qadaa bara dabree osoo hin baasin kan amma baasu ni dandamaatan jechaan jetti yoo taatu. Balballoomni gaafii tanaa akkana jetti. Soomana yeroo imaltuu keessa jirru osoo hin soomin soomni biraa dhufee narra dabre akkamiin ta'a tan jetti yoo taatu. Deebiin gaafii tanaa sooma sirra dabre san qadaadhuma qofa baafta kaffaaraan sirra hin jiru. Tawbaa fi ibaadatti jabaadhu garuu waan waajiba rabbii guddaa waqtii isaa bira dabarsitee lammaffaa dhufee sirra dabreef jecha. Abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Gaafii itti aantu akkana jetti. Haqqisuun soomana ni balleessaa tan jetti yoo taatu. Balballoomni gaafii tanaa yoo eega soomaaf nyaadhe booda garaan na dhukkubee haqqeen na qabate. Ji'a Ramadaanaa kana na dhukkubee jennaan harkumaanuu ofirraa haqqisiisee taatu. Ka ofii haqqisaan na qabate taatuu soomni kiyya sun akkamii? Deebii gaafii tanaa yoo si dhukkubee haqqisaan dirqiin ufumaa sirraa dhufe soomni kee hin badu. Yoo harkaan ofirraa baafte ammoo soomni kee ni bada. Daliila hadiisaatu jira. Ka Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam agarsiisan jechuudha. Abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Soomana iddoo jireenyaatiin alatti soomuu ni dandamaa tan jetti yoo taatu. Balballoomni gaafii tanaa soominatti seenee ziyaaraaf bakka biraa jira. Bakka duraa sanitti deebi'ee soomana kiyya guuttadha moo akkamiin godhaa tan jetti yoo taatu. Deebii gaafii tanaa khayriin Rabbii bakka itti hojjetanii fi bakka itti hin hojjenne hin qabdu. Soomana duraan mana biratti soomantes achitti ka soomantuuf rabbii tokkicha. Bakka biraa ta dheeyte itti soomantus rabbii tokkichaaf. Wanni bakka duraa sanitti deebi'a. Takkaawuu soomana bakkuma duraa sanitti guuttataniin sammuu keessa yoo si jiraatte namni akkana siin jedhe yoo jiraate sun wallaalaadha. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaa'ul Islaami. Sagantaa teentararraa asumatti dhaabna. Haga hayyama Rabbiitiin sagantaa biraatti walitti deebinutti nagahaa fi teeka Rabbiitiin jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.